Kun oolte bulteedha. Amaan ooltanii amaan bultanii hordoftoota keenya oolte bultee har'aan tanaa kan isinii dhiyeessaa jiru an Uudii Muusaati. Gama ogummaa kaameraatiin Oliyaad Badhaasaatiitiin wajjin jira. Oolte bultii har'aan tanaatiin ammoo ooltii fi bultii addunyaa, ooltii fi bultii Afrikaatii fi ooltii fi bultii Itoophiyaa gabaabinaan kan isinii dhiyeessinu ta'a. Turtiin teessan hanga xumuratti oolte bultee wajjin haa taatu isiniin jenna. Oolte bultee jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmad hidhattoota waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraa kanneen faannoo Finjaanii wajjin marii itti fufiinsaan geggeessaa akka jiran ibsaniiti jiran. Ministeerri muummee Abiy Ahmad marii hidhattoota bosona jiranii wajjin itti fufiinsaan taasisaa jiraachuu isaanii kan ibsan ammoo riiformii dinagdee Itoophiyaan dhiyeenya kana taasifatte irratti qaama garagaraatti wajjin wayita marii geggeessaa jiranitti yeroo ta'u akka muummichi ministeera Itoophiyaadha jedhanitti mootummaan isaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kanneen naannoo Oromiyaa keessa sosocha'anii fi mootummaan isaa immoo hidhattoota ABO Shanee jedhamu wajjin itti fufiinsaan mari'achaa jiraachuu isaa ibsee kan jiru yeroo ta'u hidhattoonni kunniin ammoo keessoo isaaniitti garaagarummaa qabaachuudhaa fi tokkummaa dhabuu isaaniitiif qaama kamii wajjin akka mari'atan dhabanii yeroo garagaratti rakkachaa turuu isaanii ibsaniiti jiru. Kanas haa ta'u muummichi ministeera akka jaanitti yoo ta'e hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'anii fi humnaa fiinxaaleeyyii faannoodhaatti wajjinis mootummaan isaanii nagaa buusuudhaaf mari'achaa akka jiruu fi akkuma hidhattoota naannoo Oromiyaa isaanis keessoo isaaniitti tokkummaa sababa hin qabneef jecha naannoo Amaaraa keessatti gamaa gamanatti qoodamuudhaan hidhattoonni fiinxaaleeyyiidhaa bosona jiranii fi afaan qawweetiin mootummaa darbachaa jiran bakka hedduudatti qoodamuudhaan wal ajjeesuu irratti sababa argaman jecha mootummaan Itoophiyaadhaa qaama kamii wajjin akka mari'atu dhabee sababa garaagarummaan jidduu hidhattootaa jiruuf qaama kamii wajjin akka kallattiin dubbatee nagaa buusuu dhabuudhaan rakkachaa turuu ibseeti jira. Kanas haa ta'u sangaa mootummaan isaanii dhumarratti ammoo hidhattoota kanaa wajjin itti fufiinsaan mari'achaa akka jiru dubbateeti jira. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa turee fi deemaa jiru furuudhaaf ammoo mootummaan Itoophiyaa yeroo garagaratti yaalii taasisuun isaa ni yaadatama. Kanaaf ammoo yaaliin araaraa rakkoo naannoo Oromiyaa karaa nagaatiin furuudhaaf rakkoo Oromoo fi Oromiyaadhaa nagaan furuudhaaf rakkoo hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'anii wajjin qaban gama nagaatiin furachuudhaaf yaaliin isaan taasisaa turan tokko jechuudhaan yaaliin araaraa mariin araaraa odola Zanzibar irratti Taanzaaniyaatti eegalee ture magaalaa guddoo warra Taanzaaniyaa taate Daarussalaamitti fashalee argamuun isaa ammoo lammiiwwan Oromootii fi ilmaan Oromoo hunda dabalatee warreen nageenya Itoophiyaatii fi nageenya Oromiyaatiif dhimmamu mara hamilee cabsee turuun isaa yeroo sanitti ni yaadatama. Kanas haa ta'u san garuu qaamni lameenuu erga mariin san fashalee jaame booda jechaanis wal darbachaa gochaanis walitti aggamaa akka turan yeroo ta'u ammaan tan ammoo muummichi ministeeraa mariin araaraa mootummaan hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'anii wajjin taasisaa ture fashaluu isaa hordofee ji'ootaan booda muummichi ministeera afaan isaatiin marii araaraa rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jirtuu fi rakkoo nageenya naannoo Amaaraa keessa jirtutti xumura goruudhaaf marii araaraatirra jiraachuu isaanii yookaan ammoo itti fufiinsaan hidhattoota wajjin mari'achaa jiraachuu isaanii ibsuun dhaga'ameeti jira. Muummichi ministeera kana kajan riiformiin dinagdee Itoophiyaan ammaan tana taasifattee fi riiformiin dhimma dinagdee irratti addatti ammoo dhimma sharafa biyya alaa irratti dhimma sharafa maallaqaa irratti Itoophiyaan taasifattee hojiirra ooltee jirtu. Bu'uura irraa lafa qabsiisuudhaaf ka barbaachisu jalqaba irratti ka barbaachisu akkuma manni bu'uura malee hin turre nageenya waan ta'eef nageenya lafa qabsiisuun barbaachisaa ta'e waan argameef jechuudhaan dubbataniiti jiranii yeroo Itoophiyaan riiformii dinagdeedhaa taasisuu isiidhaa ifoomsituttis ammoo qaamni garagaraa hayyoonni siyaasaatii fi namoonni siyaasaa kana biras dabruudhaan ammoo xiinxaltoonni garagaraa Itoophiyaa riiformii dinagdee godhachuun isii waan gaarii ta'us ammoo biyya nageenyi hin jirre keessatti osoo nageenyi waarawaan hin jiraatin riiformii dinagdee kana lafa qabsiisuu waan hin danda'amneef Itoophiyaan dursa siraa dhimma nageenyaatiif kan jechuudhaan yaada namoonni garagaraa yeroo riiformiin dinagdee Itoophiyaatti tokko jechuudhaan hojiirra ooluu eegaletti kanan keessaa muraasa yeroo ta'u keessaafuu ammoo addatti dhimma hidhattoota naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa hidhannoodhaan socho'anii irratti dubbii dubbateen mootummaan isaanii mootummaan kiiloo 4 jiru hidhattoota wajjin
nagaa buusuudhaaf marii itti fufiinsaan geggeessaa akka jiru ibseeti jira jechuudha. Oltee bultee lammadaatiin ammoo mootummaan Turkii humna galaana isaa gara Somaaliyaadhaatti ergeeti jira gaa'e. Humni galaana Turkii Somaaliyaa seenuudhaan Moqaadishoo eega mandeeffatte humna galaana biyya warra Somaaliyaadhaan leenjisaa jirtu bubbuleeti jira. Oduun kun kadhagaame ammoo torbaanuma kana keessa yeroo ta'u paarlamaan Turkii humni galaana biyya isaanii humni galaana Ankaaraadhaa gama Turkii deemuudhaan qarqara galaana Somaaliyaadhaa akka eegu raggaasisuudhaan sanada yookaan ammoo waliigaltee mootummaan Turkiitii fi mootummaan Risiip Xayyib Erdogan walii mallatteessanii turan raggaasisuudhaan gama Moqaadishootitti humna galaana isaa ergeeti jira jechuudha. Gaa paarlamaan Turkiitii dooniin waraana Turkii fe'attee jirtu qarqara galaana Somaaliyaadhaa geessee akka jirtuu fi buufata galaana Moqaadishoodhaa geessee jiraachuunis oduu ijoo torbaan kana ture keessaa tokko yeroo ta'u akka oduu fi odeeffannoo Moqaadishoo irraa bahaa jiran agarsiisanitti ammoo humni waraana Turkii humni waraana galaana Turkii kan Moqaadishoo ga'ee jiru kun ammoo turtii waggaa lamaa kan Moqaadishoo keessatti dabarsuu fi turtii waggaa lamaa kan galaana warra Somaaliyaadhaa galoo galaana Eden irratti dabarsu yeroo ta'u turtii galoo galaana Eden irratti fi qarqara galaana Somaaliyaadhaa irratti dabarsu kanaan humna galaana Somaaliyaadhaa ni leenjisa humna waraana Somaaliyaadhaa guutumaa guututti ni leenjisa poolisii Somaaliyaadhaatis ni leenjisa jechuudhaan dubbatamaati jira gaa'e. Humni galaana Turkii humnoota galaana addunyaarra jiran keessaa humna galaana jabaa yeroo ta'u turtii waraanni Turkii biyya warra Somaaliyaa keessatti qabaatu keessatti humna Somaaliyaadhaa guutumaan guututti inni ga'oomsa irra deebi'uudhaan akka gaariitti haaromse caaseeffama haaraan humna galaana Somaaliyaadhaa ni jaaraaf jaamuudhaan dubbatamaati jira. Kanaan alattis hariiroon Turkiitii fi hariiroon Somaaliyaa hariiroo waggaa dheeraa lakkoofsiste taatullee dhiyeenya kana ammoo addatti firoomni Somaaliyaatii fi firoomni warra Turkii hidda isaa gajjabeeffatee hariiroon biyyoota lameenii jabaatteeti jirti. Biyyoonni lamaan saantima tokko ka fuula garagaraa qabu walitti ta'aniiti jiranii. Hariiroon Turkii fi Somaaliyaadhaa hariiroon Ankaraadhaa fi Moqaadishoodhaa kun jabaachuun isaa ammoo erga Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa isii argachiisuu danda'u sanada waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa argachiisuu danda'u Finfinneen hargeysaadhaa wajjin mallatteeffatte Itoophiyaadhaa fi Somaalilaand walii mallatteessan booda jechuudha. Kanas haa ta'u san garuu Somaaliyaan Turkii harkatti qabatte Itoophiyaa doorsisuu ka barbaaddu ta'us garuu hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaadhaa fi Turkii qaban hariiroo dippiloomaasiidha. Qilleensi jidduun baa Finfinneedhaa fi Ankaraa jidduu jiraachuun Finfinnee fi Istaanbul jidduu jiraachuun ammoo yaaddoon kun akka Itoophiyaarra marmarre godheeti jira jechuudha gaa'e. Kanaan dura ammoo akkuma mootummaan Somaaliyaa gara Ankaraadhaa imaluudhaan waliigaltee waraanaa waliigaltee tumsa waraanaa mootummaa Turkiitii wajjin mootummaan Somaaliyaa mallatteeffateen ambaasaaddarri Turkii ibsa kanneen yookaan ammoo ministeerri dhimma alaa Turkii ibsa dhimmicha irratti kannaniif dhimmi waliigaltee Somaaliyaadhaatii fi dhimmi waliigaltee mootummaan Turkii mootummaan Risiip Xayyib Erdogan Somaaliyaadhaa wajjin geggeeffatee jiru dhimma hariiroo yookaan ammoo dhimma sanada waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteeffatanii wajjin kallattiin kan waliin qabanne ta'uu isaa ibseeti jira jechuudha gaa'e. Turkii ammoo biyya isiitiin alatti Somaaliyaa keessaa buufata waraanaa guddaadha qabdi. Gaanfa Afrikaa keessaa buufata waraanaa guddaa biyya qabdu yeroo taatu humni galaana isiidhaatii fi humni waraana isii buufanni waraanaa Ankaraan Somaaliyaa keessaa qabdu kun ammoo yaaddoo shororkeessummaa galaana diimaatii fi galoo galaana Eden irratti deemaa jiru. Akkasumas ammoo saamicha wambadoonni galaana diimaa irratti taasisan akkasumas ammoo yaaddoo nageenya gaanfa Afrikaa irra marmaraa jiruu fi waldhabbii galaana irratti deemaa jirtuuf furmaatanii ta'a nagaan buusa jechuudhaan gamasitti imaleeti jira jechuudhaan Moqaadishoo irraa Ankara irraa odeeffannoon oowwituun tun torbaan kana bahaati turte jechuudha. Oltee bultee xumuraatiin ammoo baajiddu galee isaa keessatti muddamni hamaan dhalateeti jira. Iraan Israa'elitti dhaaddachaati jirti. Gama biraatiin ammoo Hizbollaadhaa fi gareen Hamaas
Israa'el wajjin wal waraansi keessa jiru boqonnaa haaraatti ceeti jira jechuudhaan guutummaa guutuu baajiddu galeessaa keessatti yaaddoon waraanaa, yaaddoon ibidda waraanaa, yaaddoon balbala waraansaa guddaan akka haaraatti banamaa akka jiru yeroo ta'u, mootummaan Ameerikaa ammoo dhimma kanarratti dubbii dubbateen mootummaan Ameerikaa pirezidaantii Joo Baayiden dhimma kanarratti dubbii dubbateen nuti Iraan Israa'el irraa dhoorguudhaaf waada galleeti jirra. Pirezidaantiin muummicha ministeera Israa'el gama Ameerikaa yeroo dhufutti waanni Ameerikaan isaanii galte aggaammi Iraan irraa gama Israa'elitti deemu kamuu Israa'el irraa dhoorguudhaaf waan ta'eef haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwattu mara kallattiidhaan dura dhaabbachuudhaan Israa'el irraa deebisnaa kun waada Israa'el eeguudhaaf galle, waada Teel Aviv eeguudhaaf galle jechuudhaan Waashingtan dubbatteeti jirti. Kun kadhagaame ammoo hogganaan olaanaan yookaan ammoo hogganaan damee siyaasaadha biyya warra Filisxeen, hogganaan damee siyaasaa Hamaas Teheraan Iraan keessatti ajjeefamuu isaa hordofuudhaan mootummaan Iraan Israa'el akka isiin jiiltuttiin adaba itti godha. Israa'el akka isiin halkanii guyyaa wallaaltuttiin torbaan kana keessa haloo irraa baafadha. Dhiiga keessummaa keenyaa ka Teheraan keessatti dhangala'eef gumaa baasuun kan Teheraani jechuudhaan Ayatollah Ali Khamenei eega dubbatan booda yeroo ta'u, mootummaan Ameerikaatis ammoo Iraan hanga Israa'el dhabamsiistu, Iraan hanga waraana oowwaa Israa'el irratti bantu hin eegu, Israa'el eeguun itti gaafatamummaa kiyya jeetii jira jechuudha. Kun kanumaan osoo jiru ammoo Hezbollaan hogganaan isii olaanaan Beirut keessatti jala ajjeefamuu hordofuudhaan ibsa gama miidiyaatiin kenneen wal waraansi nuufi Israa'el jidduutti jiru boqonnaa haarawa, boqonnaa olaanaadhaatti deemeetii jira jee ka jiru yeroo ta'u, hogganaan olaanaan Hezbollaadha Hassan Nasrallah dhaaddannoo dhaaddataniin Israa'el nin dhabamsiisa. Israa'el wajjin lolli qabnu boqonnaa haaraatti deemeeti jira. Israa'el sarara diimaa tarkaanfachuudhaan gamoon lammiiwwan nagaa keessa jiraatan haleelteeti jirti. Daangaa hedduu ceeteeti jirti waan ta'eef Israa'eliif adaban bite jechuudhaan hogganaan olaanaan garee warra hidhattoota Hizbollaadha ifaan ifatti Israa'elitti dhaaddateeti jira jechuudha gaa'ee. Hogganaan garee Hizbollaadha kun eessa akka jiruu fi bakki inni jiru haga irraan tanaatitti beekamuu baatus akkuma duraanii ammoo namoota duratti been dubbatu viidiyoo gabaabduu gama dhaabbata TV'tti erguudhaan gamasiin namoota sirna awwaalchaa hogganaa garee Hizbollaadha itti aanaa hogganaa garee Hizbollaati irratti argamaniif ergaa dabarseen kana kajee jiru. Kanas haa ta'u san wal waraansi baajiddu galeessaa keessatti eega hogganaa olaanaan garee warra Hamaas Teheraan Iraan keessatti ajjeefamee fi eega hogganaa itti aanaan garee Hizbollaadha Beirut keessatti ajjeefame booda ammoo baajiddu galeessaa keessatti ibiddi wal waraansaa kan akka ibiddi qoraan nyaatutti lubbuu dhala namaa nyaataa jiru akka haaraatti jalqabuudhaaf jira jechuudha. Mootummaan Benjamin Netanyahuudha ammoo Teel Aviv irraa ergaa gabaabduu dabarfatee lammiiwwan biyya isaatiif doorsisni gama hedduudhaan dhufaa jira. Addunyaan nu dhaaddachaa jiranii, biyyoonni nurra wal jaaranii nu dhabamsiisuudhaaf nu dhaaddachaati jiranii, lammiiwwan kiyya guutumaan guututti na wajjin akka dhaabbattan hawaasni Israa'el dhalli Israa'el katee hundi addunyaarraa biyya keessaa wal gurmeessanii mootummaa keessan cinaa akka dhaabbattan doorsifamaati jirra. Nu wajjin akka dhaabbattan barbaanne jechuudhaan ifaan ifatti lammiiwwan isaatiif mootummaan Israa'elis gama isaatiin waamicha taasiseeti jira. Mootummaan Israa'el waamicha taasise ammoo Iraan balleeyse jechuunidhaan halkanii fi guyyansi wallaalchise jechuudhaan Teel Avivitti dhaaddachuu isii hordofuudhaan yeroo ta'u, mootummaan Teel Aviv ammoo gama isaatiin waamicha lammiiwwan isaatiif akka mootummaa isaanii cinaa dhaabbataniif taasiseeti jira jechuudha gaa'e. Egaan hogganaan damee siyaasaa warra Hamaas Teheraan keessatti biyya warra Iraan keessatti Israa'eliin ajjeefame jaamuu isaa hordofuudhaan Turkii dabalatee biyyoonni addunyaa garagara ergaa gadda isaanii ibsataa akka jiran yeroo ta'u, Qatar biyyi dhimma araara Hamaasii fi dhimma araara Israa'el jidduutti dubbachaa jirtus manguddoo araara dhimma araaraa irratti nama siyaasaa dhimma araaraa irratti dubbachaa jiru ajjeesanii eenyu wajjin mari'atan jechuudhaan dubbatteeti jirti. Hogganaa olaanaan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres ajjechaa hogganaa olaanaa Hamaas irratti raawwatame hordofuudhaan
ibsa miidiyaaleef kannaniin yaaddoon nageenya abbaa jiddu galeessaa keessatti deemaa jiru daran tokko nu yaaddeesseeti jira. Garmalee dhimma abbaa jiddu galeessaatiin ciisa dhabneeti jirra, hirriba dhabneeti jirra jechuudhaan dubbatanii kan jiran yeroo ta'u, hooggantoonni biyyoota addunyaa garaagaraatis ammoo yaaddoo fi gadda qaban ibsachaati jiran jechuudha. Kanas haa ta'u san manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii hoogganaa walaanaan garee hidhattoota Hamaas Teheraan Iraan keessatti ajjeefamuu hordofuudhaan walgahii hatattamaa ta'e kanarrattis ammoo walgahii hatattamaa ta'an kanarrattis abbaa jiddu galeessaa keessatti ibiddi wal waraansaa qabatee jiru gara boqonnaa haaraatti deemuu isaa nutti akeekuudhaaf yaaddoo guddaan nutti dhaga'ameeti jira. Biyyoonni hundi gama wal waraansa haaraatti akka hin deemne wal waraansa haaraarraa if qusachuudha qabanii dhimma abbaa jiddu galeessaa araaraan xumuramuudha qaba jechuudhaan yaaddoo ibsataniiti jiranii. Kanas haa ta'u san garuu guyyoonni as deeman kun guyyoota qorumsi guddaan addunyaa kana itti eeggatuu fi guyyoota abbaa jiddu galeessaa keessatti ibiddi wal waraansaa haaroonni kallattii garaagaraatiin qabatu guyyoota ammoo Israa'eliif qorumsa olaanaa ta'u jaamee kan eeggamu yeroo ta'u, guyyaa Iraan hamma mangageessu addunyaatti itti garsiiftu ta'a jaameeti eeggamaa jira jechuudha. Oltee bulteen isin dhiyeessaa turre kanumaan raawwateeti jira. Oltee bultee isin biraan gaaka ture an Udimusaati gama ogummaa kaameraatiin ammoo Oliyaad Badhaasaatii tun wajjin ture. Oltii bultiin teessan nagaa taatu.